Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota diriirtuu beekam jirtan salaamanni fi kan kabajaa beekan jaalalaa bakkuma jirtan tasnaageewu. Egaa har'aan tana waa'ee barumsa firii koolii isiniif qabannee jirra. Firii kooliin maali jechuun keessan afaan qabu. Firii kooliin kan addunyaa tana bakka feete ittiin dawwalattee gartee yaada ittiin ba'uu dandeessu jechuudha. Abbaa moobaayilii xiqqoo qabaata, abbaa guddoo qabaata, bakka fedhe haa ta'u kan daayiriktii akkuma siimii kaardiidhaa siif dawwaluudha jechuudha. Akkuma rasiiti ta'eeti akkasi kanumaaf hanga dhumaatti nafaana turaan isiniin jaa. Firii kooliin isa lamaan kana inni tokko isa kanaadha. Akkuma agartan ani wanti keessanaa jiru kaardii 120 fi baayilaansii 20 fi saantiima 80 naa jira. Akkuma agartan asirra amma isarra jalqaba galtu banachuudhaaf pilaastooruma seentee firii kaal jettee tumatti barreessuudha. Asirra hin deemtee pilaastoor keessan seentanii eegasatti immoo akkana itti barreessita. Kaal nuti wanti firii kaal jettanii barreessitanii isbeet akkanumatti isinii fida. Ono kanneen garaagaraa ho'addu isinii fida. Kana keessaan kan hin fayyadamaa jiru tokko isa kana ani gabbuuseetiin jira waan ta'eef isin asirra tuqaastanii gabbuufachuu dandeessanii gabbuufattan booda amma fakkeenyaaf mee ani tokko abdeet godhaa isin garsiisu. Akkuma agartanii yeroo guddaallee namarraa hin gubu appilikeeshiniitti baay'ee xiqqoodha jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti gabbataman akkuma agartanii jiru keessatti haga 30 deemee jira. Akkuma agartan waan salphaadha. Gabbuusuuf illee wanta namatti ulfaatu miti. Eega sekondii muraasaaf xiqqoo daqiiqaa xiqqoo inni achi booda instaal goonee gabbuufna. Akkuma asirratti immoo beeksisaan adda addaa siif ta'e firii kaaliingi siingi foon kaal appisiin jaa waa hedduudha gaafa biyya fi addunyaa garaagaraa hunda akkuma agartanii biyya feeti siif dawwala jechuudha. Ani mana gabbu'ee jira. Sekondii muraasa qofaa ta'uuf gabbuudhaaf akkuma agartan dhibba ga'ee jira. Instaaluma jechuudha jechuudha. Sama teko jalari bae nunggu gue jira mereka nunggu gue bodo opin janan
Ammaan kan kawaan duraan naaf banamee jiruuf update waan godheef isin jalqaba yeroo isinii gabbuu lakkoofsuma keessan kan bilbilaatti galchitanii achi booda maqaadha wanti biraa tokko illee nu isin barbaachisu. Amma wanti isin garsiisu tokkichi wanni murteessaa ta'e akkaataa akkamitti maallaqa irraa walitti qilleensa irraatti argannaa, baayilaansii akkamitti argannaa, viidiyoo adda addaa si fida. Viidiyoo san keessatti baayilaansii viidiyoo sanii walii wal qabate baayilaansii siizaaba kaardii jechuudha. Amma eega akkanatti nuuf baname booda isa morjo kan gara mirgaatiin jiru kanarra joqaasna. Achi booda get free cards bakka itti waan irratti joqaasna. Free diimaan irra jira. Kun amma akkuma jiru qubaan sitti agarsiisaa jira. Irra joqaasiisa hinjaa nu irra joqaasnu check in now hinjaa sirra joqaasta kanatti akka kun amma kaardii naasa'anii jira jechuudha. Akkuma agartan nama viidiyoo garaagaraa si fide. Viidiyoo kana keessatti rasiidaatu siif bu'a jechuudha. Kaardii lakkoofsa kaardiidha agartee kan saantiima 50 saantiima tokko kanatti isiniif bu'a jechuudha. Ammaas lamaffaa qubaan sitti agarsiisa bakka loogiin irra jiru kana onneen irra joqaasta. Kun akkuma agartu viidiyoo kanaatti dhufa jechuudha. Amma duraan qarshiin kiyya saantiima 20 ture. Amma 20 fi baayilaansii 20 fi saantiima 30 irra jira jechuudha. Akkuma agartanii kunneen beeksisarraa deebita. Achi booda geet bakka sana alaamaa boorsaa fakkaatu diimtuu tanarra to'ina. Achi booda irra joqaasna jechuudha. Beeksisa kana asiin kiloos jennee keessaa baana. Akkuma agartan kaardiin naaf seenee jira jechuudha. Ammas dabalataan haga sekondii 20 takka ilaa hanga sekondii 5 ni jira viidiyooleen garaagaraa. Hanga viidiyoon kun kan inni appiin kun batti baayilaansii harkatu jechuudha. Baayilaansii irraa harkatu jechuudha. Akkuma argaa jirtanii nama baayilaansii qeemee deebinaa haa waliin ilaallu. Baayilaansii 23 fi saantiima 80 naaf qajeelaa jechuudha. Amma bakka amma viidiyoo yookaan wanti qalama diimaa irra jiru kanarra joqaasna. Bifa beeksisaatu nurra deemu jira. Beeksisni kun akkuma argitanii ammaas illee naaf galee jira dabalataanii. Ammaas geet staartuma kana deebitee kanaaf sekondii 5 nu lakkaa'aa. Kanaati jechuudha. Ammallee dabalataan viidiyootu nu dhufa. Kun amma kaardiin isaanii jechuudha. Ammaas viidiyooleen kunneen illee hojii biraa of keessaa qaban. Isaan illee kanneen paypaaliidhaan gara itti qarshii argatanii fi kanarratti waan hojjetanidha. Kanallee yeroo biraa chaayinisa kaninee fi kanirraa itti haasawnu ta'a.
Sekondii muraasaaf ni daanga viidiyichi sirraa dhumatu. Amma sekondii lama tokko dhumate jechuudha kuna. Xiyyaa kanatu baaste X irraa deebitee jechuudha. Duuba tokko deebita ammaa kunaati kuma agartan. Rasiidni inni seenaa jechuudha kaardiin. Kanaafuu meeqa ture duraan? Viidiyoo baay'inaan kiyya duraan 28 ture amma 25 fi saantima 80 ga'ee jechuudha. Ammas viidiyoo kanarra caqasna. Akkuma agartan ammas beeksisni biraa dhufe. Beeksisuma kanarraa jechuudha. Ujummaan isaatu beeksisa kana qabaate taanaan yeroo siif kanna yeroo hanga san hoggaa beeksisa ilaalte taanaan ati kaardiin kan keessiif seenaa jechuudha. Akkuma argitan kaardiin naaf galee jira jechuudha. Ammas dabalataan kaardii dabaluudhaaf beeksisni biraa dhufte dhufa jechuudha.